Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu isaa kanaaf jennee isinitti himnaa oduu waliin ani Margee Tasfaati. Yaa'ii dureewwan biyyoota miseensa BRICS Raashiyaa Kaazaanitti itti fufee jira. Ajandaan ijoo yaa'ii dureewwan biyyoota miseensa BRICS ifoomeera. Rifoormii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan mana marii nageenyaa dimokiraasii bakka bu'ummaa fooyyessuun ajandaa birooti jedhameera. Walitti bu'iinsa waldhabdee goleewwan addunyaatti dabalaa jiru marii fi marabbaan furuufi qoqqobbii dhiibbaa qaamni tokko guddina biyyootaa irratti godhuu qolachuu irratti ni mari'atama jedhameera. Shororkeessummaa daangaa ce'uu irratti waloon duuluu misooma diinagdee waloo mirkaneessuu sagantaan gabbisa niwukileeraa Iraan Ameerikaan qofaashee kuffiftee waloon akka ilaalamu gochuun ajandaa BRICS kan biraa ta'uunis eerameera. Marii kanaan cinatti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin dabalatee aangawoota biyyoota waliin dhimmoota waloo irratti mari'achuunis gabaafameera. Ministeerri muummee ergaa karaa fuula marsariitii isaaniin dabarsaniin yaa'iin BRICS obboleessa koo pirezidaantii Emireetota Arabaa gamtoomanii Mohammad Zayed Al Nahyan waliin carraa wal arguu fi waliin mari'achuu nuuf umeera jedhuun ibsaniiru. Itoophiyaan yaa'ii waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF cinatti gaggeeffamaa kan jiru walga'ii ministeerotaa maallaqaa fi bulchitoota baankii biyyoota garee 24 irratti hirmaatteetti. Jiilli hooggantoota olaanoo ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shideen durfamu Waashingten DC'tti gaggeeffamaa kan jiru yaa'ii waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqa idil addunyaa irratti hirmaachaa jira. Jiilichi sharafa alaa ilaalchisuun sirna birtaan gudiis irratti ejjennoo qabdu ibseera. Walga'ii kanarratti obbo Ahmed Shidee biyyoonni yeroo balaan isaan mudatee qabeenyaa isaanii karaa salphaa ta'een gara maallaqaatti jijjiiruuf adeemsa si'aataa dursiisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Akkasumas biyyoonni diinagdee guddachaa jiru qaban karaa madaalawaa ta'een osoo dhiibbaan dhala liqii itti hin uumamin qabeenyaa barbaachisaa akkaataa argachuu danda'an uumuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Dabalataan biyyoonni humni diinagdee isaanii ilaalcha keessa galfamuun maallaqa gahaa akka argatanii fi murtii kennitoota akka ta'an taasisuun ta'uu akka qabus himuu isaanii ragaan ministeera maallaqaa irraa argame wabeeffachuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Ergama nagaa Somaaliyaa agarsiisu jechuun loltootni Itoophiyaa bobbaafamuun sochii Al-Shabaab akka dabalu taasiseera jechuun ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibse. Loltootni Itoophiyaa bulchiinsa ishee keessaa akka ba'an gaafataa kan turte Somaaliyaan ergama nagaa eegsisu torbanoota muraasa booda bobba'uu hordofee bakka isaa kan bu'u keessatti hirmaannaa loltoota Itoophiyaa ofiishee akka murteessitu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa baaseen biyyoota loltoota isaanii Somaaliyaatti bobbaasan 5 keessattuu loltoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun ergamichi sochii Al-Shabaab dabaluun alatti bu'aan inni argamsiisee muraasa jedhe. Kanaafis sababoota hedduu kan tarreesse ministeerichi ergama nagaa eegsisuu ittaanii gaggeeffamu keessatti loltootni Itoophiyaa akka hirmaatan akka hin feene ibsee jira. Ergama nagaa Somaaliyaa tasgabbeessuu kan gamtaa Afrikaa jalatti taliigamuu ilaalchisee ga'ee Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti xiyyeeffachuun ibsa kan baase mootummaan Somaaliyaa waldhabdee biyyoota lameenii gidduutti mudate akka qormaata guddaatti eereera. Somaaliyaa keessatti irra jireessaan Al-Shabaab irratti xiyyeeffachuun ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa geggeessaa ture keessatti ga'een loltoota Itoophiyaa olaanaa ture. Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti erga waldhabdee hamaa keessa seenanii as aangaa'onni Somaaliyaa loltootni Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa jala jiran biyyattii keessaa akka ba'an irra deddeebiin gaafataa turan. Kanaan dura Somaaliyaan ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa taliigamuu keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa hin turre. Kan ittaanee hojiirra oolu keessatti garuu akka biyya birmadummaa qabdu tokkotti ga'ee murteessummaa akka qabaachuu qabdu ibsiteetti. Hirmaannaa biyyoonni taasisan ilaalchisee ibsa ministeera dhimma alaa biyyattii keessatti akka eerametti mootummaan Somaaliyaa olaantummaa hoogganuu qaba. Birmadummaa biyyattii mirkaneessuu irratti xiyyeeffachuun ergama Somaaliyaan olaantummaa akka dursuu qabdu eereera ibsi kun. Gama kanaan hunda caalaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate ibsi kun Itoophiyaan addatti qobaashee tarkaanfii dhimma Somaaliyaa ilaallatu fudhachuun biyya bulchiinsa of dandeesse ta'uu seelabsattee bulaa jirtu Somaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu kaase. Waliigalteen akkasii birmadummaa Somaaliyaa akka sarbu eeruun xiyyeeffannaan guddaan Itoophiyaa irra ta'uu ibse ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa. Itoophiyaan waliigaltee seeraan alaa bulchiinsa kaaba biyyattii waliin taasiste birmadummaa keenya kan sarbuu fi walamantaa nageenya agarsiisu keessatti murteessaa ta'ee yaaddoo keessa kan galchudha jedha ibsi kun. Dabalataan loltootni Itoophiyaa kanaan dura bobbaafamaa turan sochiin Al-Shabaab akka dabalu kan godhee fi fooyya'insa xiqqoo fide jechuun kan qeeqe ibsi kun. Kanaaf loltoota kanaan booda ergaman
irratti galmi nageenyaa fi misoomaa Somaaliyaa ilaalcha keessa galuu qaba jedhe. Kanaafis tooftaa fi tarsiimoo ittiin deemuu qaban haaraa filachuu akka qaban eereera ibsi kun. Haala kanaan ergama nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessatti taasifamuuf biyyattiin akka biyya birmadummaa tokkootti eenyuufaarraa loltoota simatti kan jedhu ofiin murteessiti jedha ibsi kun. Loltootni Itoophiyaa ergaa nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaa keessaa waggoota 20 oliif turaniiru. Baay'inaanis kan loltoota Itoophiyaan gitun turre. Haa ta'u malee akka ibsa ministeera dhimma alaa Somaaliyaatti ergama nagaa eegsisuu ittaanii raawwatamu keessatti loltootni Itoophiyaa akka hirmaatan mootummaan Somaaliyaa hin fedhu. Somaaliyaa keessaa loltoota hedduu kan qabdu Itoophiyaan akkasumas ergama nagaa eegsisuu kana olaantummaan kan hoogganu gamtaa Afrikaa fi ergama kana kan tumsuu dhaabbati biyyoota gamtoomanii hanga ammaa ibsa Somaaliyaa kanarratti homaa hin jenne. Ibsi kunis kan ba'e erga pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Itoophiyaarraa kan hafe biyyoota Somaaliyaa keessaa loltoota nagaa eegsisan qaban kanneen akka Keeniyaa, Yugaandaa, Buruundii fi Jibuutii torbee kana keessa daawwatanii boodadha. Ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa keessatti Itoophiyaan yoo xiqqaatee loltoota 3,000 ta'an Somaaliyaa keessaa qabdi. Waliigaltee biyyoota lameeniin ammoo loltootni Itoophiyaa 5,000 hanga 7,000 ta'an kutaalee Somaaliyaa garaagaraa keessa jiru. BBC Afaan Oromootu gabaase. Itoophiyaa keessatti iddoo garaagaraatti keessumaa Finfinnee, Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti namoonni humnoota nageenyaa mootummaatiin hidhamanii iddoon jiran osoo hin beekamin yeroo dheeraaf tursiifamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise. Itti aantuun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Aadde Raakeen Mallasee ammas namoota iddoo isaan jiran hin beekamne wal qabatee qaamoleen tika nageenyaa deebii hatattamaa haalaatu jechuun dubbatteetti. Adoolessa bara 2024 irraa kaasee humnoonni mootummaa namoota dhoksanii hidhanii tursiisuu eeruun iyyannoo namoota 52 olii qorachuun namoonni kunneen ji'a tokko hanga ji'a 9 iddoo idilee garaagaraatti tursiifamanii gadhiifamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Taateen kun yaaddessaa ta'us eeraniiru. Namoonni to'ataman kunneen karaa adeemsa seera hin godhatiniin namoota uffata dambii hin uffatinii fi konkolaataa gabatee hin qabneen fudhataman jedhe. Hidhamtootni kunneen iddoo itti hidhaman kan hin beeknee fi nyaata gahaa kan hin arganne ta'uu dabalee eereera. Akka ibsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hidhattootni kunneen yeroo gadhiifamanitti maallaqa 300 hanga 1,000 geejjibaaf oolu itti laachuun naannawaa Finfinnee iddoo adda addaatti buufamu. Namoota hidhamanii gadhiifaman kana irraa odeeffannoo sassaabbachuu ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa addeesseera. Konkolaachisaan Maachim Geettaa Andu'aalem jedhamu magaalaa Finfinnee iddoo Bisraat Gabriel jedhamutti to'annoo humnoota uffata dambii hin uffatinii jala oolfamuun gara iddoo mooraa Raashiyaa jedhamu geeffamuun ji'oota 7 hidhaa keessa erga tursiisanii booda bitootessa bara 2016 keessa gadhiifamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaaseera. Obbo Maachim Geettaan yeroo kana namoota lakkoofsaan 60 ta'an waliin hidhamanitti uffata nyaataa fi bishaan gahaa hin argannes jedhameera. Kana malees iddoo Obbo Maachim Geettaan itti hidhamanii turan ifatti kan hin beekamne yoo ta'u namoonni to'annoo jala oolchan kunneen maallaqa qabeenyaa fudhachuun hidhamtoota gadhiisaa turanis jedhame. Addis Istaandaarditu gabaase. Baankiin biyyaalessaa reetii dhalaa ol kaasuun qaala'insa gabaa to'achuuf karoorfate. Qaala'insa gabaa jijjiiramaa imaammata diinagdee guddaa hordofee mudatee furuuf bara 2024 keessa dhala liqii guddisuu itti fufuuf karoorfachuun baankiin biyyaalessaa beeksise. Baankichi ji'a adoolessaa keessa dhala ijoo gara 15% ol kaasuun qaala'insa jireenyaa 29 ture gara 17.5tti gadi buusee ture. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Muratuu marii fandii maallaqa addunyaa Waashingitanitti geggeeffame irratti wanti salphifamuu hin jiru jedheera. To'annoo imaammata maallaqaa kana of duraaf itti fufsiisna. Baankichi imaammata gabaa sharafa alaa yeroo dheeraaf ture jijjiiruu hordofee qaala'insi jireenyaa dabaleera. Dhuma bara 2025tti qaala'insa jireenyaa midhaan nyaataa gara 10% gadi buusuuf karoorfachuu bulchaan kun himeera. Midhaan nyaataa bu'uura irratti mootummaan deeggarsa taasisaa jiraachuu eeruun deeggarsa qofaan diinagdee itti fufiinsaan utubuun akka hin danda'amne dubbateera. Finfinneetti iddoolee sababa qarqara misoomaatiin gadhiifaman dabalatee lafti hektaara 14.3 caalbaasii liiziitiin gurgurtaaf dhiyaate. Magaalaa Finfinneetti iddoo qarqara misoomaatiif gadhiifame dabalatee lafti hektaara 14.3 ta'u caalbaasii liiziitiin gurgurtaaf dhiyaachuu bulchiinsi magaalattii beeksise. Odeeffannoon biiroo bulchiinsa lafaa magaalattii ifoomsi akka agarsiisutti caalbaasiin kun onkoloolessa 8 hanga 21 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan turudha. Iddooleen caalbaasiif dhiyaatan kunneen kutaalee
bulchiinsaalee magaalattii Araadaa, Yakkaa, Nifaasil, Kilaaftoo, Kolfee Qaraaniyoo, Aqaaqii, Qaallitti, Addis Katamaa, Lammii Kuraa, Lidataa, Gullallee fi Booleetti argamu. Iddoowwan misooma qarqaraatiif qulqulleeffaman dabalatee bakkeewwan garaagaraa 285 yookiin iddooleen misoomaa hektaara 14.3 caalbaasiif dhiyaataniiru ibsichi jedheera. Bulchiinsi magaalattii bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti iddooleen misoomaa akkasii marsaan 3 caalbaasiin hawaasaaf dhiyeessuu eereera. Gabaasichi kan Addis Istaandaard. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun guyyaarraaf jennee kana gammaatti daawwattan ture nagaan nuuf tura.